warri kee akkam jirisi? Akkasii amma waan nu taanu warraalee bakka walla keessanii suni gaggotaa naani. Bareeda iddoon sun baay'ee bareedaa bee. Achi gaggotaa. Rakkoo hin qabu. Ay ollaa taanaa bareeda. Ma? Abboyyaa namsun nan garreediin kamiin boloo sun keessa gabba'uu jirsun balee akka hin garreediin nan garreediin ati. Nan garreediin liqeessa. Cukup nama ramah lah kau gue. Opsian. Kaman? Nagame? Balik lagi hari kita. Hinggar di mana nagame? Sunna di bebe. Likaki kaba bitta ini. Orang laki nafini. Haga malah namni kun nama ramah lah kau kurang deh ya Rabbi kia. God have mercy upon us. Likesa kabani. Kanan le rafu teta. Rafu biya wai. Wan qabu jennaan deemee rafuudhe. Awwaana siin jedhu horiinati namarraa guuraa deemtu kun maal yaa kee? Abboo jaartii guyyaa kiraatti naman tu'at maali si? Jaartii sobaan fuudha abboo sobaan fuudhe ani waa hedduu qaba makiinaa qaba horii qaba waan hedduu jedheen abboo yaa masii masakii yeroo si waliin deemu cufa rakkadhe jaartii tantee dhugaa jiru timte waat sobaan fuute hayyee tole eegi mana galfattee ni kaa hidhatte waan jiru dhugaa jiru timte waat liqaan kun bargaarii miti maal taate? Abboyyaa waan godhin beeksisi waan aan jettu deemee liqee fuudhe abboyyaa. Subhaanallah yaa Rabbi bar liqaan kuni fuudhuu dandeetta garuu deebisuu fi qabda malee nama jalaa dhokattee hayyee gaafa qabrii seente gaafa akiraa deemte dhokachuu ni dandeetta haga namni sun siin dhiisutti rabbiin liqaa namaa dhiisu bar deeyinii namaa rabbi namaaf dhiisu haga abbaan sun siin dhiisutti haga yoo dhokachuu feetame amma. Yoo ammaan boodin fuudhu yoo ammaan booda liqeen fuudhu. Dhageeffadhu waa sitti hima na dhageeffadhu akka obboleessa kiyyaatti liqaani wanni akka haqa namaa badaanii jiru haqa namaa rabbiin namaaf dhiisu haga abbaan sun sii dhiisutti. Kanaaf namarraallee tasa yoo fuute boolla feete yoo feete ila mana ficcaanillee hojjedhu wama barbaadde hojjedhuuti deeni liqaa namarraa fuute san kafaliif sii galee kanaaf liqaa namarraa fuute san kafaliif. Sobaan fuudhi dhugaan bulchee dhaliyyuu. Sobaan fuudhi dhugaan bulchii jedhamte akkas godhuu qabdaa bara. Ani amma sobaan fuudhe amma sobu guddaan fuudhi sob xiqqaan itti sobna qabsa. Atamma gorsa kiyya kana na dhageeffadhu. Liqaa yoo namarraa fuute deebisiif. Haga liqaa sana abbaa sanii deebistutti rabbiin siin dhiisu. Hin fuudhan ammaan booda liqee fuudhu. Akkas yoo kadhannaa dhageettu ta'e liqee fuudhan namarraa yoo fuute deebisiif. Ayyee maal taate? Galgalee gennaan galaa waanuma marga deesifee fadhaa abdaayi nama dhaa. Mark duwana gaddeen barra raastee piizaan kimee? Wissa. Gaddaalee wisi bitnaa itti abbaayyaa 8 Abbaayyaa 8 Ati dhiyeen kan akka sobda beektee? Kana na baasi kan ulla kenna. Nana dadhabde natti himati nana dadhabde geeti tanaa sirra baa natti mammaan. Yoo sin dadhabna boya sin dadhabni siibit. Waan ati feet qara siumaatoo chuu jiraanii abboyya wanni asiin goonuma. Yoo manaa biti. Bor yoo siin bitini iftaan siibiti beesse tokkee gujjira yoo siin akkan akkaunti seente bor yoo hin iftaan siibita abboyya. Kanaa bita. Siibita. Rakkoon qabu. Wanni nyaataa jirti? Injirti mana seenaa gad dhufaa. Saa waraabdi. Ayyaa abboyya. Duraan boqiyya mee dubbisuun dhiisqa. Wayaati. Wanni an yaade ati narin goomtu ani sirrin goom beeta maa jedhan warri hin goomu warri walta naqatee jedhani beeta abu walirri hin goomnu abboyya wayaa wani an yaade abbo sponsarii barbaadadhe biyya alaa san deemuu fedhaayyuu agarte wanti beektaanillee kana yaadaa yeroo baay'ee kanuma yaadaa beektaanillee yeroo baay'ee biyya alaa kan deemee Afrika rakkoo tanaayyuu keessa bahu waman jiran biriin hin jirtu hayyee wanni tokko laaf hin jiran hojiin hin jirtu abboyyaa akkama garte dhugaa kan keessa sponsarii barbaadan anillee yeroo baay'ee wamaa yaadu yaadaa beektaanillee kanuma yaadaa akkasii maal taate yeroo hojii gaafadhe natti yaadee fi
Atillee yaadamoo akkam? No akkasii miti bar. Eh. Wanni rakkoma biyya tana keessa nu qunnamu jirtu wama Afrikaa kana keessa jirutu wama ati yaaddu sannallee na yaachise malee waan ati yaaddee fi miti firoo maal taate ati. Dhugaasii hin jedhaa osoo Anamoo ispoonsarii tokko argadhennaan yoo akkan Ameerikaa yookiin Kanaadaa akkas seene. awwalna yoo argatte na yaamta ishi sponsora yoo argatte deemte na dura yoo deemte na yaamta Saahiba kiyyaani. si Rakkoo moo qabu. achi baateen achi yoo baane namni nama waliinuun dubbatu atilleen akkas taata Naan akkas hin qabu akkas hin qabu. yoo san du'aayii si godha halkan leelii dhaabbata akka atin sponsor argattee achi deemtu jechoo du'aayii si kadhadha moo abbaa waliin jira Akkas. Du'aayi naa godhi yoo argadde achi fuudham. dhugaa sifit. achumaan baateen an irraaffatin Bas. please Rakkoo ati wama rakkoo qabaatiin ati. Yoo akkan achi hin bahe. maallee Yaasi. Ma? Obsi nan kootoo asitti yaali. Achi garta jaartii achi teessisu tapha gurgurtu saba nyaatee waan nyaata gurgurtu sun wallahi yeroo baay'ee irra nyaata duuba liqeessi qaba jala ba'uun fedhu bir ba'uun fedhu lakka kan marfadhee achi wal agarra akkana deebi'aa taksiin bahi an akkana deebi'ee achi fuula dursi gad dhufa filis liqii irraa qaba liqee irra qaba boo'arraa nyaadhe filis waan hagamtoo irraa qaba kan qabuulee birrii harkaan qabu. dhugaanillee homaa harkaan qabu sirraa kafala Turra nyaadhe wallahi. Haga kuma tokko dhibbi shanii narraa hin sin arginee misi nan qarre tanaaf akkam baqadhe. Abboke lakka aniin akkam marfadhee achitti duuma wal agarra taasisumaan bahi aniin akkana deebi'a. ani kasi gaafadhu biroo kiyya ati qoy haga yoomii liqaa namarraa fuudhaa deemta yaa ki nama cufarraa maallaqa guuraa deemta deebifteef yoo ati Muka duraa kaadheen gaddatiin seensan kun waan dura fuudhe abbokiyya hambirriin qabu ati on osoo nama kanaa hin kafalin nama biraa irraa maa fuutaati jaartii osoo hin kafalin namicha kaane osoo hin kafalin tanarraa illee fuudha Mee maal sobaan jaartii sobee abbo lakki yeroo baay'ee lak booda dubbanna dhiisate. akkamiin jiraachoo feeta ishii liqama namarraa guuraa deemta waan akkanaa dhiisi obbo maal taate ati Ayyaatiin akkana baay'ee akkasiitu wal agarra. mee waa hundaafuu deemati namarraa guuraa deema yaa ati akkamiin waliin jira Har'a nama fardaan barbaadan miilaan argadhe. Kenni maallaqa yaa. Atta jechuu jirta maallaqa si gaafachuu jira. Wata kan bira baqadhee kan afaan bu'i. Kun akkam kan baqadhee irraat kan afaan bu'i. Maallaqa yaa jechuu jira. Si barbaadu jira guyyaa gudura. Maallaqa Aboyya. Dhaboru. Aboyya dhuga hin beeka liqee tattee hin qaba hin dinne si kafalaa siin jedha aboyya. Yoom naa kafalta. Haga guyyaa har'a buru itti asin nageet. Akkasii miti aboyya hin beeka har'a boriyaa siin jedhe homaa takkan xiqqoo na rakkisa. Yeroo an akkan kafalu fedhu waanuma xiqqoo takkan jidduu na gabbaa'ee xiqqoo waan rakkisanii xiqqoo ammoo birri tokko eeguu jirbeessee bori yookiin iftaan iseenti. Yoo isin akkas seente namni tokkoffaan kafaluuf si bilis iftaan hin dhabdu. Ammaan fedha amman barbaada. Aboyya amma osoo ati waan feete na goote akka mata ganna deebisi mata akka miila na qabi mata ganna deebisi wama tokko na keessan jigan qilleensuma malee akkanuma wanni tokko na keessan buutaa aboyya bilis waan bilis namillee nu arga bilisa dhiqoonatti hin iyyiin abbokiyya bilis sin lammata sin soba bilis. Si'ii nama guddaa kanaaf kabajaa si kenne har'a baru osoo hin jedhin iftaan beeseetiyya naa kennuu baannaan ni agarta. Anan mana dhufe gasi fuudha ni agarta. Beeseeti yaan fedha maallaqati yaan fedhaa. Ana qabatti amma kaan baqadhee kaan jala bu'ee batuuji bataa liqeen biyya na ijjeessite maal godha osoo beekin talatan fuudhu sobaan fuudhanii dhugaan bulchanii jennaami sobu guddisan akka gurbaan ba'an rabbi liqe nama tannaarraa baasi obsiin ani reeba eeki. abo jaramee kutte maal
eessate Ani reefu achitti akkan baasin jedhanii amma yeroo akkas bira deemsuun gurbata akka malee liqee isaa qaba argee akkan na tursi. liqii isaa kana baaftee Hin baasine boriif taana malee jedheeni sobee abbo bira deemi. Abbo jaartii yaata kana jira maaluuf godhani. amma jaartii tantee tanaati qoy bikka guyyaa cufa sobaa waan hin tane dalagaa namarraa maallaqa guuraa namni kara raasa sira namni barra meebi si ajjeesuu danda'ani sababa horiin battu jaartii tantee tana dhugaa jirtu ittiin teewaa Arama eesse akkam jalqaba itti abbo akkam itti manin. akkam jalqabe wama jiru bakka maallaqni hujii nan hojjedhu hujii diqqaadha maallaqa namaa deenii namarraa guuree waan kana si hojjechuu jireettee waan jiru hunda dhugaa No, hin deemta abbo yattiin himni lakkitti himni dhugaa hin himne yoo dhugaa himne na bira deemti yoo siin na bira deemta maalaaf qofati hin hafu. akkam deemti hin deemtuyyuu si bira abbo maal Hin deemti abbo dhiisi hin deemti. Lassiin jedhe hin deemtuyyuu dhiisi akka eessa deemti garam deemti jaartii teetiimi maal taate Okay. Yoo siin deemti biliisi qofa na nambisiin. wanni Qofa hin hafaniin. waan jiru anitti maal Okay. anitti maa isitti Ayyee. Haa ta'u. waan jirutti maal waan amma waliin jenne san Abbo kiyyaa ani fuula itti akka itti jalqabe itti min beeku ati waan cufa itti himu. rakkoon qabuun sodaatiin itti dubbadha Maal akkam dhossi qara dhossaa jiran. Isa mana kana dhoksitanii mana dubbattanii mana kana dhoksitan. homaa wanni si dhossina hin jiru diqqoo beektaa hooma jechuun si timuuf yookaan akka atilleen tasgabbooftuuf si naasa'uuf barbaanne malee homaa wanni biraa wanti dhibee kanu si dhossinu hin jiru beektaa laale anaa fi namni kun saa hibbanii beektaa homaa illee garaa waliin dhoffannu beektee soo kanaaf namni kun hujiin isaa hujii balbala eegan birrii 5,000 na eega siigale Ilaatiin balbala eedda. eega akkasii miti Si baan balbala eedda su'aaliin miti balbala. na kabajita Balbal biyya eeganiin. Ayyuu deesee rakkina faallee akkanatti hin taantami. akkasii miti maal sitti himaa Si'um jaaladha abbootii yatanaa. Jaalalti dara fedhu cal. dhageeffadhu ka obboleettitiyya na kabajille xiqqoo kabajaan beektan wal kabajina namni kun hujiin inni hojjetu akkuma siin jedhe kana hujii kana birriin 5,000 mee amma maal namaa gooti wamuyyuu namaan gootu beekta ati kanaa dubbatta raasaa kana waan sii godhu san waan mana keessatti waan sii hojjetaadhu cufaayyuu namni kun maallaqni inni hojjetuun kuni homaayyuu hin ga'u birrii 5,000 jechuun yeroo kana homaayyuu namaan gootu hin beekta Mana sobdaa mana sobda. dhageeffadhu ati mee amma ka isaa itti dhiisi na dhageeffadhu kanaaf waan sii tolchu jiru kana cufa amma raasaa kana ala kana yoo gabbahan argite sababaa liqii inni namarraa fuudhu deemuu hin danda'u waliin namni cufti liqii na kenni liqii kee naa deebis jedhanii karan rakkisan kanaaf obboleettitiyya ati walii obsa Obsaa no na. eekaa maal taate Fasti dharratti himi ana kam obsaaf nam dharratti himi dhara heesin jiru ani. akkasii miti Yoo caqas. dhageeffadhu Na dharra dhageeffadhu. An dharkees hin jiru namni kun dhar fasti naggadime. waan si jaalatu Warkeen dhaqaani inni beektaa warkeen gadagada warkeen yoo na. inni waan Abbo kiyyaa waan qabdaa abbo kiyya bilisi yaa Mariyaa. Abbo kiyya kucha yabi. Ana kan karanni agarri ana jeesa na ramachin kayana na. Abbo ya malu. Allah anduga itinimisi njani. Anduga inimisi njani anduga kanani amakiya. Ishime mara so bambulosi njani. Abbo kiyya malu. He tried it. Jarrolee fa'itti eegneetu akka isin gassiidee bittotti naaf garaanu balleessite please. Abbo Balla. Abbo kiyya Allah. Balla imboyin dhugaa imboyin obsi. Hanqara siin jedhe ani nin beeka dhugaa yoo ittiin ni deemti siin jedhe ati tana min dhageenye Yaa rabbii kiyya maaluma ta'a rakkoo maal keessa seenaanillee abbo yaa kii imboyin ati gattaa bakka rakkoon qabu intala inuma wanni jenna. Imboyin dhugaa rabbi ati imboyin rakkoon qabu inuma jaarrolee itti erginee fama deebina rakkoon qabu. Namoota kaayyuu ta'in ati wanni hin jedhin inuma sii beeku. Madi gultee Mariyaama. Abbo maaluf Akkasii miti amma yoo faana deemtellee beektaa maaliif jennaan tole jettee siin deebitu jaarrolee matti ergina. Jaarrolee itti ergine akka isin sii deebitu fa mala goonaatiin abshir hin booyne dhugaa rabbii uummata akka yaadda hin. Dasaaye.
kuma takka yaadda hin abbo kanaaf abshiirate amma qoy wanni waa jechuun wanni jennu jijjiraare waan nyaatani waan nyaatan nu laaltee homeen abbo kiyya ani isin dhabdi waan isin dhabdi eegisiin akka dallansuu qabaatte ka isin aarii qabaatte wanni nyaatamin kan keessin jirta abboyya hin beekanin amal isin beeka ati shuwaariidha amma hin jiru wanti hin jirta abboy maal arsuma ta'etti akka isin dubbattin garreetiin yoo jalqaba yoo waan isin dubartiin bargaafa nama si dallanteetti mana keessatti illee wamuun dhaabdu wanni nu gootaare eegi waa keessii qaba aboo tokko qaba laa nan laala rakkoon qabu waan kana waan ati gootu deemiiti bishaan lamaa fi nyaatuma sitti tole buddeenna kanneen laaleetii qabadhu kooltuun xibsii lama ayye ati mana seeni na eeg manni keetuma manni kiyyuma rakkoon qabu na eega amma dhuf ammuma tana deebi ayye ati mana seeni yaadu keessi tana rakkoon qabu ayye abbo Boleh selalu pada jalan. Jabat, gapai aku ya. Mana pun jabat. Aku ya. Allah ya. Allah Yusuf ges. Mati ni kami ya guri najan. Allah, aku ya. Waria like warak abasan. Hundi warraatu boolisa qabatee dhufuu jira. Laa ilaaha illallah. Gad dhufuu jirani? Dhufuu jira. Amma yeroo ati garana seentu si arganii? Nan garre, warri nan garre. Anaatti argee baqate deebi'i. Osoo warri sin argine ati argitee baqate. Argite Allah eessatti fudhoosanii yeroo amman seeni man kiyyi. Siree jala seentu. No, mani soqani. Mani soqani Yesuuf geessa. Dhuga nama amma yoo achillee seentee itti nama fattu. Mala dhayinaa Allah mala naa. Abbolee waan ati gootu? Mala fidi. Allah malam geessa Allah maatili kamiyaa kuinaa jira. Eeg mala argeen booyne. Laa waan ati gootu? Meeshaa kan nuti cufan akka hin jedhe. Wanni kun maal inni? Bakka mala arge laa afaan kan keessatti kan jedhi cadhisee dhiisa. Waa takkan dubbatin as keessa si kaa'ee yoo isaan tasallee na dhufa waan hin jedhuni kuni meeshama isaa wayitii inni hojiillee hin jiru. Bakka hojii inni dalagu san geessuu fedha eetumaan bira darbaa. Yoo kiyyaallee jedhin kakkeetu weerati. Akkasuma jedhin akkasuma jedhin. Hayya rakkoo hin qabu. Ati meesha kanneen cufan akka hin kanneen akka hin. Kanallee mana hin kaa'u jedhe asumatti iddoo wayitii dhossaa maali jennaan mana yoo kaa'e. Mani seenanii achi keessa suuqi. Asuma keessa. Asuma keessa. Yoo kan mul'ata yoo kan arganii dubbini kana jirin beekan. Akka inni mul'anne wanni kun siigaa haga. Waan ati gootu as keessa si kaa'ee si deema. Gabaasi. Bismillah. Dubbatini jedhisa. As kaa'e si keessa. Keessa seeni. بسم الله يا رب يا رب يا رب أهو بالله جد شكاتي ندوبة الوسوس جلس ناس ندوبة الصوتين بسم الله يا ربك يا رب الله أكبر لا وانا تعطي لا يرى وريد فري أتمنىكم كاكا جد ولي ساب ولي جراني ركون قبل لا إله إلا الله صوتين يا تجد سوبر ما والله بتاع سيرو سيران ولا تين بسم الله يا ربي الله أكبر ولا كذا ولا كذا سيراني إيه ماني سكان أكمل ولا لقى فيا كم ولا بلاكي مت إيه ولا بلاكي خنا كانوا ما خنا ولا بلاكي ما بلاكين بلاكي نسنجر ولا نسام مو كانوا ما بلاكين السبب اسمه جرا اسمه دوت جرا اسمه إندوسي ناتين إندوسي ناتين سجساني رسولي تفربا كرادة ميرا بربالي سوباين سوب داس ما جرا اسمه دوت باسو بتنجرو خلاص بلاكين نسجراته إنجير جيته بلاكي سجرناي الدو
دم بالك مسك كلا دم لا بكا في لا شفتنو سينا يا فيتنا بعد كنا سنجر ورغا كرا كيجي من كان كرا مولا تاسر قول لا تربان سو كدرا كرا ديم وغا سنين جتجرا سبو جرتا لا لا اسنجر هارجا مسرتني اسنجر بالي ياك نجير اسنجر لا لا متناني سنين سب سن قام سيرا امس دم جر اما اني بيتا ورغا كرا ديم تربان تو كدرا كرا ديم توري ايش دي باكي ديم سنيس karaa deeme naan jedhe malee iddoolee natti himne naa bilbilee meeshaa kana meeshaan kun ka isaati meeshaa kun keessaati bakka dalagaa kiyyaa naa geesse jennaan geessuufiif jira beektaa meeshaa kana kasaati meeshaan kama isaa sawa eeginne si jirre meeshaa kan kasata naan meeshaa kan qabannee bakka seera geesse laakiin inni dhufut meeshaa kan akkasuma meeshaa kan qabannaa meeshaa kan argachuun waa guutuu ta'u meeshaan isin gargaaru isin fayyadu bar meeshaan kun maal isin fayyadu waliin deemtama seera galtama meeshaa kan waliin deemtama seera si geessin Allahu fuudhee deemna fuudhee waliin deem akkas yoo ta'e meeshaan deemaare God have mercy upon us. ديما فورا فورا نوسا فورا ديما 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 الولي ديما الله اكبر ديما 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 ماذا فضلي وجا ديما نوسا ديما ما يدبي ما كان فات أرى يا نقله مان meeshaa kana laallee ati qodamnoo meeshaa qotatte meeshaani harka seeraa jira miti annam seeraati miti akkami meeshaa qotatte meeshaa waan qotan hin jirtu amma waan guddoo meeshaa kana meeshaa kan waan isaa yuun beenu waan kee isi bommi kee jiraatu isi fanjiin kee jiraatu waan as kee jiraatu yuun beenu meeshaa kan banaa laalame ban ilaalame Oh, he tried it.